waan kana isiniif kennameeftu mataa tolbaatanii yaadegin quuftanii mataa tolbaatanii nama ani dhuunfaadhaan beekutu abiyyiin dhaqee arge barakuma lama akka sagal maanni rakkinni keeyyi jennaani oromooni garafamuu qabanaan jedhee afaan abiyyi kuma lama akka sagal oromoon garafamuu qabanaan jedhee amma oromoon garafamee deebi'ee immoo hin garafamne jedhee afaan isaatiin immoo miidiyaa irratti dubbachuutu irra jiraata amma sagantaan. Wal dhabdeen falaasamamaa biyya sana keessatti Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti yeroo hunda gaggeeffamu kun xumuramaaf dhabee Oromoo maal barbaada isa jedhu sana sirriitti samaraaz yoo goone Oromoon seenessa mataasaa seenaa mataasaa qaba akka sabaatti biyya ture. Oromoon saba guddaadha, afaan guddaa qaba, seenaa mataa ofii qaba, gootota mataasaa qaba kan faarfatu. Bilisummaa mataasaa qaba akka sabaatti. Oromoon sabadha. Biyya ofii qaba. Isa dhabe, isa irraa fudhatani, isa deeffachuuf qabsaa. Biyyi Itoophiyaa waggaa 50 har'aas, waggaa 30 har'aas, har'as Oromoo ofirraa itti fitanii jedhe taanaan jedhe dhugaadha. Wanni filoosofiin biltsiginnaa haa dubbifnu sagantaa siyaasaa isaanii keessatti kan jiru siyaasa lammummaatti deebi'uu qabna. Siyaasni Oromummaa nu diige jedha bara. Itoophiyaa definitioniin Itoophiyaa kun biyyi Itoophiyaa kun Oromoo balleessuu irratti hundoofte Oromoo waduma kan balleessaa jiraatti jechuudha. Gaafii Oromoo yoo hin beekna ta'ee Dimandi Oromoo yoo hin beekna ta'ee wanni hoogganamu sana waan barbaannu qabna garuu akka itti dhaqnee fudhannu irratti wal dhabdeen jira. Rakkoon hooggansa Oromoo nyaatee wal nyaachisu ofittummaan jira. Kana walitti himuu barbaachisaadha.